Chalisu danda'u waa'ee kee daagadhee waa hundaa guutatee ergansi amanadhee. Tajaajila jechuun maal jechuudha? Tajaajila hafuuraa jechuun immoo maal akka jechuu akka ta'e gabaabsee naaf ibsi. Danda'anii qabsuura isaanii galmaan ga'aniitu ergamadhaa jechuudha. Ergamatu nuu kennama. Gaggeessa mataa isaa danda'e qaba. Gaggeessa mataa isaa danda'e sana jechuun eenyu? Nama dubbisu yookaan immoo nama waa hubachuuf carraaqu ta'uu danda'u qaba. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo haalaaf bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya sagantaa yeroo kiristaanummaa jedhu miidiyaa Sootiriyaatiin kan isiniif qophaa'ee isiniif darbu hordofaa kan jirtan biyya keessa biyya alaa haalota garaagaraa keessa teessanii kan hordoftan maqaa Waaqayyootiin haalaa fi bakka jirtan hundumaatti nageenyi fi araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Haaluma keessa jirtan yookaan immoo akkaataa sa'aatii fi biyya keessanitti akkam yoo nageessanii akkam sa'aatii kana geessan akkam galgaleeffattan. Amiin. Arjummaan isaa ifamni isaa jaalalli isaa nuuf baay'ate badii fi cubbuu keenya deebii osoo nu gaafatiin ifama isaatiin kan walitti nu qabe guyyaa kanaan kan nu ga'e Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa har'as ta'e yeroo hundumaa hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan ulfaatee nuuf yaa ta'u. Qulqullummaadhaan kan isa deessee haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maaramii uumaa ishee ilma isheetii gaditti uumamtoota hundumaa jiranii olitti yeroo hundumaa maqaan ishee kan kabajamee fi kan ulfaatee yaa ta'u. Ergamoonni fi wareegamtoonni toloonni hundumtiyyuu warri Waaqayyo isaan filatee fi isaan kabaje akkaataa taayitaa qulqullummaa fi kabaja isaaniitti yeroo hundumaa maqaan isaanii kan kabajamee kan ulfaatee nuuf yaa ta'u. Kun sagantaa yeroo kiristaanotaati. Sagantaan yeroo kiristaanotaa miidiyaa keenya miidiyaa Sootiriyaadhaan yeroo yookaan immoo ji'a muraasaa asitti kan jalqabe yoo ta'u namoota hayyootaa fi beektota mana kiristaanaa keessatti gatii guddaa kaffalaa turanii fi hojii guddaa hojjechaa turan bakka garaagaraa fi sadarkaa tajaajila garaagaraa irra jiran walitti qabuudhaan kiristaanota biyya keessa biyya alaa bakka garaagaraa jiraniif muuxannoo fi haala jiruuf jireenya kiristaanummaa yerootti waliif qoonnu yookaan immoo waliif qooddannu ta'a. Maarree guyyaa har'aas kanuma sababa godhachuudhaan sagantaa yeroo kiristaanotaa jedhu kanaaf keessummoota baay'ee jaallattanii baay'ee jaallannu baay'ee kabajanii baay'ee kabajnu qopheeffannee fuula keessan duratti argamna jechuudha. Guyyaa har'aa sagantaa keenya sagantaa yeroo kiristaanummaa jedhu nu faana qooddachuudhaaf yookaan immoo muuxannoo tajaajila isaanii nuuf qooduudhaaf istiidiyoo keenyatti argamanii kan jiran tajaajiltoota mana kiristaanaa keenya keessumaa sooshaal miidiyaa irratti waldaa duuka bootaa irratti kan isaan beeknu obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Burqaa Bazzuu fi akkuma kan obboleessa keenya faarfataa Daaqoon isheetu Yohaannis ta'u faarfattoota keenya baga nagaadhaan waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti qaamaan baga nu argamtan baga nagaadhaan dhuftan. Akkuma argitan obboleessi keenya faarfataan Daaqoon isheetuun kiraara qabateetu kan inni jiru. Faarfataan keenya Daaqoon Burqaanis immoo akkuma kana faaruu nu faarfatu jalqaba irratti jechuudha. Tajaajilli isaan ittiin tajaajilanii tajaajila faaruuti waan ta'eef osoo gara sagantaa keenyaatti hin seeniin dura faaruu tokko faarfataa Daaqoon Burqaan nu faarfataniitu gara tajaajila keenyaatti darbina jechuudha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon amiin. Maatiin Waaqayyoon kan isin jaallattan bakka jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha faarfannaa tokko waliin faarfanna jechuudha. Kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa
Gati tokko malee sirraa gadheera. Kanaaf galanni koo laphee kooti burqaa hundarraa naaf caalta naaf hin qabdu akka kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gati tokko malee sirraa argadheera. Kanaaf galanni koo laphee kooti burqaa hundarraa naaf caalta naaf hin qabdu akka. Caallisuun danda'u waa'ee kee daagadhee waa hundaa guutatee ergansi amanadhee bakkeetti naan hin gannee naa qabdee tarkaa daandaa bakka kee hin arganneem takka kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gati tokko malee sirraa argadheera. Kanaaf galanni koo laphee kooti burqaa hundarraa naaf caalta naaf hin qabdu akka. Inni qaaraaniyoot lola'ee dhiigni kee kan guyyaa jimaataa beelaa fi dheebuun kee naaf fuulduraan badu yeroo hundaan yaadadha naaf waraana mukee maafanii irraanfadha kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gati tokko malee sirraa argadheera. Kanaaf galanni kee laphee kooti burqaa hundarraa naaf caalta naaf hin qabdu akka. Nyaataaf dhugaatii koo maddi koo nirranne ansitti amanee dhaabeliin birranne waan hundumaa qabaa siin qofaa qabadhee waraanaa diinichaa loledduun moodee kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gati tokko malee sirraa argadheera. Kanaaf galanni kee laphee kooti burqaa hundarraa naaf caalta naaf hin qabdu akka. Faachaan injifannoo koo faachamoo moo'ichaa gammachuu mana kee
dhiisira bu'icha eega hirraafamu akka sabbaan qabne si fuuldura qabbee dhadhaabbataan cabne kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gatii tokko malee sirraa argadheera kanaaf galatni koo laphee kooti burqaa hundarraa naaf taalta naaf hin qabdu maqaa kan baasuu hin dandeenye oolmaa bara dheeraa gatii tokko malee sirraa argadheera kanaaf galatni koo laphee kooti burqaa hundarraa naaf taalta naaf hin qabdu maqaa. Ameen waaqni abboota keenyaa ijaa faaruusaa kan galateeffame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Obboloota keenya nuuf faarfatan waaqayyo sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu. Dhaaltuu mootummaasaa nuuf haa taasisu. Kanaa olitti mana kiristaanaa keenya akka tajaajilaniidhaaf waaqayyo kennaa irratti kennaa isaaniif haa dabalu. Egaa hirmaattoota tajaajiltoota maatii miidiyaa keenyaa sagantaa keenya jalqabuudhaaf faaruudhaan banneetu kan jirru. Amma immoo gara waliin haasaa obboloota keenyaa waliin guyyaa har'aa qabanneetti kan dabarru. Gaaffii tokkoffaa gara obboleessa keenya faarfataa daaqoon isheeturraan jalqaba. Faarfataa keenya jalqaba irratti faarfataa isheetuun eenyudha? Baakgiraawundii tajaajila isaanii eessarraa akka jalqabanii har'a maalirra akka jiranii kana erga nuu ibsitanii booda gaaffii tokkoffaan hiika tajaajilaa namoonni baay'een hiika tajaajilaa hin beekanii. Kanaaf namni asirraa muuxannoo fi hubannoo akka argatuuf jecha tajaajila jechuun maal jechuudha jalqabuma irratti erga tajaajila hiikaa isaa hubannee booda yookaan immoo hordoftoonni sagantaa keenyaa erga hiikaa tajaajilaa baranii booda gara obboleessa keenya faarfataa daaqoon burqaatti deebi'een gaaffii biraa gaafadha. Ammaaf garuu sagantaan kan keessani. Tole bakka garaagaraa ta'uudhaanii sagantaa kana kan hordofaa jirtanii maatiin waaqayyoo obboloonni koo hundumtuu biyya keessa biyya alaa kan jirtan maqaa waaqayyootiin bakka jirtanitti akkam jirtu. Itti fufee an maqaan koo faarfataa daaqoon isheetuu Yohaannisiin jedhama. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti tajaajila mucummaa koorraa kaasee tajaajila daaqonummaatiin kanan guddachaa ture. Itti dabalee yeroo keessa immoo gara sagantaa yookaan immoo gara tajaajila hafuuraatti yookaan immoo tajaajila faarfannaatti kanan dhufe jechuudha. Yeroo booda keessa jechuudha. Amma gara caalu sagantaa kan faarfannaa irrattiin baay'inaan xiyyeeffannoodhaan kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Obboleessi keenya gaaffii inni akkasitti yeroo deemu tajaajila jechuun maal jechuudha? Tajaajila hafuuraa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e gabaabsee naaf ibsi akka jechuuti waan ta'eedhaaf gara isaatti gaafa darbu. Hundumti keenya kan Kiristoosiin waamame hundumtuu tiksee ni barbaada, tajaajilaa ni barbaada. Abboota gubbaadhaa kaasee, baabaasotarraa kaasee hanga goda uummata xixiqqaatti jiranitti tiksee ni barbaada. Sana keessatti ga'een tajaajilaa iddoo guddaa qabata jechuudha. Tajaajilaa gaafa jennu karaa lamaan ibsuu dandeenya. Tajaajila hafuuraa kan waa'ee hafuuraa nutti ibsuu fi tajaajila hafuuraa kan hin taane immoo kan addunyaatiin walitti finnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Tajaajilaan tokko hojjetaa akka jechuu ta'a.
hojjetaa yookaan immoo gargaaraa wanta tokkooti jechuudha. Tajaajila hafuuraa gaafa jennu immoo jireenyi kiristaanummaa jireenya qulqullummaati. Jireenyi qulqullummaa kun immoo kan argamuu danda'u karaa tajaajila hafuurawaati jechuudha. Tajaajilli hafuurummaa kun hin jiru ta'ennaan jireenyi kiristaanummaa hin jiru jechuudha. Jireenyi kiristaanummaa kun kan dhufu karaa tajaajila hafuurawaati erga ta'eeti. Tajaajilli hafuurawaa kun immoo argamuudhaaf qabsuuroota garaagaraa rakkina garaagaraatii fi qabsoo garaagaraa barbaada jechuudha. Akkuma dhalli namaa keessumaa kiristaanni kan inni uumame qulqullummaa isaa eeguun hojii fayyinaas kan jireenyaaf qulqullummaa raawwachuun isa barbaachise jechuudha. Waaqayyos gaafa nama uumuu akka inni isa galateeffatuuf immoo kan isatti himu jiraachuu qaba. Kan isa dursee isa hoogganu jiraachuu qaba waan ta'eedhaaf tajaajilaan hafuuraa kun immoo isarraa adda ba'ee haala adda ta'een isa tajaajiluu qaba jechuudha. Tajaajilaan hafuuraa cubburraa of eeguu fi hojii fayyinaatiif qulqullummaa raawwachuu qaba jechuudha. Hojii fayyinaa deebi'ees immoo hojii qulqullummaa raawwachuu qaba. Kan immoo haala jireenyaatii fi jireenya keenya akkaataa sagalee waaqayyootiin, akkaataa seera waaqayyootiin, akkaataa abboommii waaqayyootiin, akkaataa fedha waaqayyootiin geggeessuuf kan nu fayyadu tajaajila hafuuraati jechuudha. Tajaajilaan hafuuraa sagalee waaqayyoo, abboommii waaqayyoo nutti kenne akkaataa inni nutti kennameen akka raawwannuuf kan nu fayyadu tajaajila hafuuraa kana jechuudha. Tajaajila hafuuraa kanatti gaafa jabaannu wanta waaqayyoo nuun jedhe, sagalee waaqayyoo nuun jedhe, abboommii waaqayyoo nuun jedhe sana raawwachuudhaa fi banaa taana yookaan immoo gara sanatti harkifamne jechuudha. Waaqa waliin tokko ta'uuf gara isaatti dhiyaachuuf, jireenya kiristaanummaa jiraachuuf, soomaan, kadhannaadhaan, sagalee cimaadhaan yookaan sagalee cimnaatiin jabaannee waaqayyoo wajjin akka jiraannuuf illee tajaajilli hafuuraa kun nu barbaachisa jechuudha. Jireenyi tajaajila hafuuraa qormaata adda addaa barbaachisa jedheera. Qabsuurota fakkeenyaa fi qulqulloota darban yoo fudhannee ilaalle qulqulloonni kan isaan darbanii qabsuurota garaagaraa keessa jechuudha. Warri kaan hanga magaaziidhaan baqaqfamanii du'uutti, warri kaan gadi galagalfamanii kan fannifaman. Kun hundumtuu qabsuura hafuurawaa keessatti raawwatudha jechuudha. Qabsuurri hafuuraa kun kan dhufuu danda'u garuu maal keessatti tajaajilli hafuuraa kun yoo cime kan raawwatudha jechuudha. Deebi'ees tajaajilli hafuuraa kun cimee kan inni firii godhatuu danda'u qormaata sana keessa tajaajilaan sun darbee gonfoo fayyinaa sanaaf yoo inni qophaa'edha. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 10:22 irratti hanga dhumaatti cimee kan dhaabbate ni fayya kan jedhu. Qorumsa sana keessa kan darbu, qabsuura sana keessa kan darbu gonfoo isa bara baraa sana argachuuf ni qophaa'a jechuudha. Kanaaf tajaajilli hafuuraa keessatti qormaanni namatti dhufu jiraachuu danda'a. Qormaata sana darbanii gonfoo sanaaf qophaa'uuf garuu immoo akka qulqulloota darbanii fakkeenya godhannee akka qulqulluu Phaawulos fa'aa gaafa deemaa turan, tajaajilaaf gaafa deemaa turan, tajaajila hafuura isaaniitiif gaafa deemaa turan, qabsuura baay'ee, rakkoowwan baay'ee isaan quunnamaa ture jechuudha. Rakkoowwan isa quunnamaa turan sana garuu danda'anii qabsuura isaanii galmaan ga'aniitu gonfoo isa bara baraa kan mootummaa waaqayyoo isaaf qopheessu argatan jechuudha. Kanaaf tajaajilli hafuuraa kun maal barbaachisaa? Akka waan tokkootti gad of qofummaa yookaan immoo kasoomina ni barbaachisaa. Ofitti amanamummaa yookaan immoo waaqayyoo hobbichisiisuu obsanii gaafata. Wantoota garaagaraa keessa dabarra waan ta'eedhaaf tajaajilli hafuuraa kana fakkaataa jedheen ibsuu barbaada. Eshi obboleessa keenya faarfataa daaqoon isheetu dhugumatti taanaan waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu, dhaaltuu mootummaa isaa isin haa taasisu. Tajaajilli hafuuraa maalidha jedhee gaaffiin gaafadhe irratti hundaa'uudhaan ibsa bal'aa dhimma kanaan wal qabate sirriitti gadi fageessanii nuu kaasaniitu kan isaan jiranii. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara faarfataa daaqoon burqaatti deebi'achuudhaan
faarfataa Daaqoon Burqaa waa'ee tajaajila afuuraa kana wajjin wal qabate tarii wanti isin itti dabaltan yoo jiraate carraa jalqabaa isinii fallaadhaa. Sana dursa garuu tajaajiltoonni yookaan immoo hordoftoonni miidiyaa keenyaa Daaqoon faarfataa Burqaan eenyudha isaanii? Namoonni fakkeenyaaf faaruma keessaniin isin beekan jiru, isin qofaa kan beekan jiru, sagalee keessan qofa kan beekan jiru. Kanaaf isin baruun dirqamataa waan ta'eef jalqabatti kana ni taasistu. Lammaffaarratti immoo mata duree amma obboleessi keenya faarfataa Daaqoon isheetuun irratti haasa'e irratti wanti isin dabaltan yoo jiraate carraa isiniifan banaa. Sanatti aansee garuu gaaffiin keessan ijoo ani isin gaafadhu obboleessi keenya tajaajilli afuuraa maali kan jedhu irrattidha kan inni haasaa taasisaa turanii. Amma immoo isin immoo tajaajilaan afuuraa maali? Gaafa tajaajila afuuraatti namni tokko faarfataa haa ta'u, daaqonii haa ta'u, lallabaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, hundumtiyyuu tajaajiladha hojiin isaanii. Kallattiin isaan ittiin tajaajilanii fi biraanchiin yookaan dameen isaan ittiin tajaajilan garaagara haa ta'u iyyuu malee hojiin kun hojii tajaajilaati. Kanaaf iyyuu isaan kana hundumaa bakka tokkotti kan qabatu tajaajila afuuraa jennee gaafa waamnu maal jechuu keenya? Galatoomaa. Egaa waa'ee ofii ibsuun illee baay'ee natti mul'atu. Haa ta'uuti garuu yaa dubbatteetta. Gabaabumatti daaqoniidha, faarfataadha. Kana caalaa immoo baay'ee isaa dubbachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Egaa tajaajila isheen sirriitti ibseera waanuma ta'e itti dabaluu fi tajaajila afuuraa gaafa jennu tajaajilli afuura yoo dhiifne tajaajila wanta lamatu jira. Tajaajilaa fi afuuratu jira. Tajaajila gaafa jennu ergamaa yookaan immoo nama waa tokko namaaf ergamu yookaan immoo akka afuuraatti yoo fudhanne immoo waaqayyoof nama ergamu ergamaa jechuudha. Tajaajilaan afuuraa ergamaadha. Ergama jechuun ergamni itti kennama. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatiin waamee hangaan daara lafaatti deemaati maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin sagalee koo barsiisaatii uummata biyya lafaa kana duukaa bu'oota koo taasisaa akkuma inni jedhe ergamadhaa jechuudha. Ergamatu nuu kennama. Egaa tajaajilli ergama erga ta'e tajaajilli afuuraa immoo maali yoo jenne tajaajilli afuuraa gaggeessaa mataasaa danda'e qaba. Gaggeessaa mataasaa danda'e sana jechuun eenyu? Afuura qulqulluutu nu gaggeessaa jechuudha. Tajaajiloota warra kaan irraatii adda kan nu taasisu tajaajiloonni baay'een hin jiraatu. Fakkeenyaaf hojjetaan mana hojii isaatti hawaasa tajaajila. Barsiisaan mana barumsaatti barataa tajaajila. Naanna'ee tajaajilli baay'eetu jira. Haa ta'uutii garuu tajaajila afuuraa gaafa jennu gaggeessaan afuura qulqulluu akka ta'e beekuu qabna jalqabarra. Egaa tajaajilli afuuraa akkuma sila daaqoon isheetuun kaase wantoota baay'eetu barbaachisa tajaajila afuuraa tajaajiluuf. Maybe gaaffii sattaanuu irratti nan kaasa. Haa ta'uutii garuu tajaajila afuuraa kana kan tajaajillu jalqaba afuurri qulqulluun akka tajaajilluuf yoo nu filate. Filatamuu qabnaa jechuudha tajaajiluuf. Filatamuu jechuun akkamii? Namni hundumtiyyuu waaqayyoon ni tajaajila. Uumamni hundumtiyyuu waaqayyoon ni tajaajilu. Waaqayyo amalummaa isaatiin galateeffama waan ta'eef ni galateeffanna. Yeroo galateeffannu immoo tajaajillee jechuudha. Haa ta'uutii garuu tajaajilli keenya waaqayyoon tajaajillaa hoo jennee moo yoo ilaalle waaqayyoon osoo hin taane ofii keenya tajaajilla nuti. Waaqayyoon yoo nuti tajaajilles yoo nuti tajaajiluu baannes amalummaa isaatiin waaqeffatamaadha, galateeffamaadha, tajaajilamaadha. Eenyuun tajaajila? Ofii keenya tajaajila jechuudha. Jalqaba isa baruu nu barbaachisa. Warra kaan gaaffii itti aanutti gaafan deebi'u tajaajila afuuraa jechuun nama akkamii ta'uu qaba yookaan immoo eenyuun ni ta'u kan ta'uu qabu maaltu irraa eegamaa waan jedhu natti fakkaata gaaffii lammaffaan. Egaa tajaajilli afuuraa afuura qulqulluutu nu gaggeessa erga jenne namni tokko gara tajaajila afuuraatti galuuf jalqaba maal gochuu qaba? Amanuutu isa barbaachisa. Amanuu jechuun mucummaa Sillaasee fudhatee kiristinnaa ka'ee ani mucaa Kiristoos jedhee amanuu qofa osoo hin taane hojii isaatiinis amanuu qaba. Dubbii isaatiin amanuu qaba. Deemsa isaatiin amanuu qaba. Akkasiin ta'uu taanaan tajaajila afuuraa ofiin jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa maaliif? Afuurri qulqulluu waan dhokataa arga. Fuulduratti tajaajilaa duubatti garuu hojiin keenya waa biraa yoo ta'e tajaajilaa osoo hin taane nuti inumaayyuu balleessaa taanaa jechuudha. Afuura qulqulluu nu gaggeessa arga ta'e afuura qulqulluu sana amannee fudhachuu qabna. Inni jalqaba rikwaayimentiin jalqaba ta'uu danda'u isa kana. Amannee gaafa fudhanne waan tajaajilluu sana
eenyuun akka tajaajilu, maaliif akka tajaajilu, eessatti akka tajaajilu sirriitti adda baasnee amannee fudhanne jennaan tajaajila keenya seeraan tajaajilaa jechuudha. Kan biraan amanataa dhugaa ta'uu qaba tajaajilaan, dabalataan kasoomina nama qabu ta'uu qaba. Tajaajila keessatti nama gadi of qabummaa qabu. Fakkeenya guddaa nuti irraa barannu eenyu giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin fudhachuu dandeenya. Tajaajiltuudha mitiidha isheen gooftaa keenya nu deesse. Dubartoota jiran keessaa filatamtee Gabri'eeliin gara isheetti deemee gaafanni yaa dubroo ati dubartoota keessaa kan filamtedha. Firiin gadameessa keetii kan eebbifamedha. Gammadi gaafa jedhu ilmi Waaqayyoo samiirraa bu'ee ilmi isaa tokkichi gooftaa Yesuus Kiristoos sirraa dhalataa gaafanni jedhuuni maal jette garuu isheen gadi of qabdeetu jalqaba gaaffii gaafachuu qabdu gaafatte isa booda garuu ani garbittii Waaqayyoo waan hin ta'eef akka fedha keetii naaf haa ta'u jettee fudhatte. Kasoomina barbaadaa jechuudha. Jalqaba tajaajila filamuuf kasoomina qabaachuu danda'u qabna. Barumsa gaarii ishee irraa baranna. Kan biraan obsa qabaachuu nu barbaachisa. Tajaajilaan Hafuurri Qulqulluu erga nu filate erga tajaajiluuf waamamne akkuma jalqaba dubbanne nuti maalidha jechuudha ergamaadha. Ergama fudhanne sana Waaqayyoo dhaqaatii sagalee koo lallabaa isa jedhee nutti laate sana galma ga'uuf deemna waan ta'eef maaltu nu barbaachisa? Qormaanni guddaan jira. Sila obboleessi koo kaasaa ture. Rakkinoonni hedduun hin dhufu. Inumaayyuu nuti amma tajaajilaan bara kana jiru bargita. Tajaajilli keenya qormaata hin qabu. Ofuma keenya of qorraa malee tajaajilli keenya qormaata hin qabu. Abbootiin keenya duratti gaafa tajaajilaa turan duukaa bu'an lallabanii yeroo waltajjiirraa bu'an qacceedhaan garafamaa turanii, mismaaraan rukutamaa turanii, magaaziidhaan baqaqfamaa turanii, reebamaa, jibbamaa, arrabsamaa itti tufamaa ture. Isa kanaan argine nuti galata Waaqayyo. Haa ta'uutii garuu qormaanni nuti amma arginu maalidha? Biyyi lafaa qormaata mataa ishee danda'e qopheessitee nu eegdi. Isa kanaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha? Obsaa ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Kan biraan nama baay'ee dubbatu osoo hin taane nama dhaggeeffatu ta'uu qaba. Tajaajila hafuuraa hanga ta'etti dubbachuuf ariifachuu osoo hin taane dhaggeeffachuuf ariifachuu qaba. Sababni isaa maaliifi namni dhaggeeffatu waa gaarii argata. Waan dhaggeeffate sanarraa immoo tajaajila isaa gabbifachaa deema. Yeroo hunda dubbachuuf ariifanna taanaan garuu isuma tajaajillu yoo of jalaa balleessaa deemna jechuudha. Kanaaf nama baay'ee dhaggeeffataa ta'uu qabna jechuudha. Kan biraan faayidaadhaan nama hin goyyomne ta'uu qaba. Namni tajaajila hafuuraa tajaajilu faayidaa fuuldura buufatee tajaajilaaf ka'uu hin qabu. Akkasitti kaana jennaan akkuma deemaas ergamatti kennamee fudhatee deemuutii magaalaa Tasalonqee keessatti dhokate faayidaaf kaane taanaan beekamtiif kaane taanaan argamuuf kaane taanaan tajaajilli keenya galma hin ga'u. Amma ta'ee deemuu dandeenya. Haga addunyaan harka walitti nu rukuttutti haga hordoftoonni keenya ol nu kaasanitti deemuu dandeenya. Kufaatiin keenya garuu waan hin taane ta'a. Amma baay'inaatiin wanti mul'achaa jiru tajaajila keessatti waan amma dubbachaa jiru kanadha. Miidiyaan tajaajila irratti faayidaas qaba, miidhaas qaba. Miidiyaatti gaafa baanu garuu tajaajilli keenya dhuguma nuti gaafa tajaajillu maal argachuuf tajaajilaa jirra? Kaayyoon tajaajilaa inni guddaan tajaajilamtootaafis ofiisaafis ani inni tajaajilu uummata Waaqayyooti. Warra sagalee Waaqayyoo barbaadanii ofiisaafis isaaniifis garuu kaayyoo guddaan inni qabatee tajaajiluu danda'uu qabu maalinni ishee abdii dhumaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluu ta'uu danda'u qaba. Kaayyoon keenya inni dhumaa kana ta'uu hin danda'u taanaan yookaan kana yaaduu hin dandeenyu taanaan haga barbaanne too tajaajillee karaa barbaanne irra deemne kennaa barbaanne nu too tajaajillee dhumni keenya hin bareedu. Kanaafuu maal gochuutu nu barbaachisa? Faayidaa of dura buusuu hin qabu. Tajaajilaan faayidaa of dura buusuu hin qabu. Akkas jechuun hin fayyadamin jechuu miti baay'ee. Sagalee Waaqayyoo hin jedhamiti kan hojjetee haa nyaatudha. Haa ta'uutii garuu tajaajila keenya dursuu kan qabu waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Kan nuti lallabuu qabnu, kan nuti barsiisuu qabnu, kan nuti itti cechuu qabnu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Kaayyoon keenya inni guddaanis kanadha. Tajaajilaan hafuuraa kana haala kaayyoo biraa qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu nama faayidaa dura buusee deemu ta'uu hin danda'u hin qabu jechuudha. Kan biraan kan of bita yookaan immoo kan of moo'e ta'uu qaba tajaajilaan hafuuraa. Sababni isaa fedha keenya osoo hin moo'in, fedha keenya osoo hin bitiin, ofii keenya osoo of hin dhiisiin Waaqayyoon tajaajiluu hin dandeenyu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16:24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu maalaa godhu jedheera mataasaa haa ganuu fannoo qommoo baatee na faana adeemu yookaan na duukaa bu'uudha. Akkas jechuun namni tokko gara tajaajilaatti gaafa dhufu rakkinoonni baay'een akkasatti dhufan gidiraa baay'een akkatti dhufu qormaanni baay'een akka jiru arrabsoon akka jiru tuffatamuun akka jiru jibbamuun akka jiru beekee gara tajaajilaatti deemuu qaba. Maaliif addunyaan inni nuti tajaajilu waa'ee addunyaa miti waa'ee samiiti. Addunyaan immoo waa'ee ishee kaasuuf nu barbaaddi. Amma qaama lama faana wal'aansoo wal qabnaa jechuudha. Fedha keenyaa fi addunyaa wajjin wal'aansoo wal qabna.
Kanaafiyyuu akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dubbate namni na duukaa bu'u maal gochuu qaba? Jalqaba of ganuu qaba. Isa booda immoo fannoo koo baatee na duukaa bu'uu qaba waan jedhuuf of ganuutu nu barbaachisa jalqaba gara tajaajilaatti dhufuu keenya dura jechuudha. Inni kan biraan tajaajilaan nama dubbisu yookaan immoo nama waa hubachuuf carraaqu ta'uu danda'u qaba. Callisnee waanuma dhageenye waanuma argine qofa miti. Qabatamaatiin Waaqayyo wajjiniin xoomuu, sagaduu, gara Waaqayyootti boo'uu, kennaan nu kenname baay'isoo seeraan ittiin fayyadamnu taanaan nurraa fudhatama. Isa kanaaf maaltu nu barbaachisa? Tokko waa'ee sagalee Waaqayyoo dubbisnee, waa'ee Waaqayyoo barannee, dhaggeeffannee isarraa barachuu danda'uu qabna. Yeroo hunda barataa ta'uu qabaa jechuudha namni tajaajilu. Kan biraan isaan sila kaase soomaaf saganni barbaachisaadha tajaajila. Kamiifiyyuu barsiisaas haa ta'u, faarfataas haa ta'u, lubaas haa ta'u, daaqonis haa ta'u, paappaasiis haa ta'u, eenyu yoo ta'e yoo Waaqayyoon nu kenne malee tajaajila sana keessa dabarree deemuu hin dandeenyu waan ta'eef gabaabumatti warri kun nu barbaachisu. Walitti gaafan qabu tajaajila hafuuraa jechuun nama Waaqayyo akka sagalee isaa barsiisuuf, akka karaa isaa agarsiisuuf filatee erge yookaan immoo filatee isa kaase jechuudha. Akkas jechuun namoota jiran keessaa filatame malee addatti qulqullummaa addaa qabaatee yookaan immoo ga'umsa addaa qabaatee miti. Waaqayyo namoota baay'ee tajaajiluu danda'an keessaatii isa filatee akka inni sagalee isaa dubbatu, akka inni dhaabatee waa'ee isaa dhugaa ba'u waan filateef hafuura qulqulluutiin filatamee fuuldura waan dhaabbatuuf tajaajila hafuuraa jedhama. Tajaajila hafuuraa ta'uuf garuu wantoonni nama kaase armaan olitti caqase kun hundi isaanii nu barbaachisu waan ta'eef isaan irratti sirriitti irratti hojjechuun nu barbaachisan jedha. Galatooma. Faarfataa keenya Daaqoon Burqaa Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu, dhaaltuu mootummaasaa isin haa taasisu. Dhugumatti tajaajilli hafuuraa akkam akka ta'uu qabuu fi tajaajilaan tokko jireenya akkamii jiraachuu akka qabu maaltu akka isarraa eegamuu qabu gadi fageenyaan nu ibsitaniiti kan jirtanii. Dhugumatti tajaajiltoota keenyarraati waan guddaa waan baay'ee hubachaa akka jirtan maatiiwwan hordoftoota miidiyaa keenya abdii guddaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaattis immoo nu faana ta'aa jennee isinitti himuun affeerraa keenya ta'a. Amma immoo gara obboleessa keenya Daaqoon faarfataa isheetutti hin deebi'a. Daaqoon faarfataa isheetu mee mata duree amma barsiisaan keenya yookaan immoo faarfataa Daaqoon Burqaan haasa'aniin wal qabate wanti isin irratti dabaltan yoo jiraate carraa jalqabaa isinii kenneen gaaffii lammaffaa isin gaafadha. Keessumaatii jireenya akkamii jiraachuu qabaa? Tajaajilaan tokko faarfataan tokko faarfataa erga jedhameeti nama biraarraa keessumaatiin nama biyya lafaa keessa jiraatu, nama sirburraa, nama dhugurraa, nama machaa'urraa akka fedhe warra jiraaturraati. Garaagarummaan faarfataan tokko qabaachuu qabu, jireenyi faarfataan tokko jiraachuu qabu maali kan jedhu kanaa waliin wal qabatee wanti jiru wanti isin itti dabalatan yoo jiraate carraa isinii kenneen gara gaaffii itti aanutti darba jechuudha. Tole galatoomi. Obboleessi keenya Daaqoon Burqaan wantoota baay'ee kaaseera. Wantoota ka'uu qaban hundasaa kaaseera. Garuu tajaajila hafuuraa tokkorraa keessumaa immoo kan keenya wajjin kan wal qabatu faarfataa tokkorraa maaltu eegamaadha. Tajaajila gaafa kaafnu ergama obboleessi keenyas kaaseera. Faaruu tokkos gaafa kaasnu faaruun jechuun galateeffannaa jechuudha. Kana keessatti immoo jajannaan jira, kadhannaan jira. Waaqayyoon kan gaabbiidhaan gara Waaqayyootti kan ittiin itti deebi'an jira. Faarfannaa keessatti jechuudha. Faarfannaan galata waan ta'eedhaaf. Akkuma qulqullichi Daawit faarsaa isaa 95 irratti dubbatu Waaqayyoof galata haaraa dhiyeessaa. Biyyi lafaa hundumtis Waaqayyoon galateeffadhaa jedhee akkuma ibsu. Faarfannaan qaama tokkodha jechuudha kan Waaqayyoo ittiin galateeffatan jechuudha. Kanaaf faarfannaa kana keessatti qaamota lamatu jira. Qaamota faarfatamuu fi qaamota faarfatudha jechuudha kan argamu. Qaamni faarfatu kuni qaama Waaqayyoon galateeffatu kana jechuudha. Qaama Waaqayyoon galateeffatudha. Akkuma sirna uumamaa irrattis arginu kan Waaqayyoon galateeffachuuf uumame dhala namaaf ergamoota jedhamee akkuma himamu dhalli namaa warroota Waaqayyoon galateeffatan keessaa tokkodha. Tajaajilaan tokko yookaan faarfataan tokko akkuma obboleessi keenya kaasee wantoota baay'ee kaaseera.
Isa sanatti dabaluudhaaf faarfataan tokko namoota kan biraatiif illee fakkeenya ta'uu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba jechuudha. Akkaataan uffannaa isaatii nama kan biraa barsiisuu qaba. Akkaataan deemsa isaatii namoota kan biraa barsiisuu qaba. Dubbannaan isaa, deemsi isaa, hojiin isaa, oolmaan isaa namoota kan biraa barsiisuu qaba. Namoota kan biraa hojii kan biraatiin madarakiirra yookaan immoo waltajjii irra ba'ee wanta biraa hojjechaa yookaan immoo faarfachaa achii ba'ee immoo hojiin hojjetu nama kan hin barsiisu yoo ta'e gufannaa namatti ta'a jechuudha. Maaliif namni hojii tajaajilaa tokkorraa kan baratu meeqan isaatu jira waan ta'eedhaaf. Itti fufee Waaqayyo faarfannaa keessatti wantoonni baay'een gaabbiidhaan kan gara Waaqayyootti deebisu jira waan ta'eedhaaf kasoominni illee murteessaadha jechuudha. Akkuma obboleessi keenya erga makaasee qulqulleettii dubroo Maariyaam fudhannee ilaaluu dandeenya. Otumaa of kakaasuu dandeessu maal of gootetti gad of qabdeetu Waaqayyoon ani garbittii isaatii kanatti jettee naaf ta'u jetteen jechuudha. Qulqulluu Gabri'eeliin gaafa dhufee misiraachoo kana itti himu jechuudha. Kanaaf gad of qabuun illee barachuu dursuun illee isarraa eegama jechuudha. Waama tokko jechuun qophaa'aa ta'uu qaba akkuma qulqulloonni darban yookaan immoo duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa handaara addunyaatti deemaa barsiisaa jedhee Yesuus Kiristoos gaafa ajaju qophaa'anii Yesuus Kiristoos irraa bakka inni bule bulanii bakka inni oolanii isarraa barachaa akkuma gara handaara addunyaatti deemanii isaanis qophaa'aa ta'anii gara addunyaa kanaatti gara bakka tajaajila isaanii kanatti deemuu qabu jechuudha. Qophaa'aan ta'an ta'ennaani gaaffii waan isaanitti ta'u yookaan immoo wanta isaaniin gaafatamu deebisuuf illee qophaa'uu ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf qophaa'uu ta'uu qabu. Waaqayyoon kan kadhatan kadhannaadhaan kan ciman illee ta'uu qabu. Kadhannaan kan ciman ta'uu qabu. Galgala ta'u guyyaa ta'u saatii isaaniitti hin danda'amne ta'u saatii isaanii hin danda'amne ta'u Waaqayyoon kadhannaadhaan jabaatanii kadhachuu isaanirra jira jechuun barbaada. Galatooma. Ashi faarfataa keenya faarfataa daaqoon isheetu Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu dhaaltu mootummaa isaa isin haa taasisu. Mee kanumaan wal qabatee gaaffii dabalataa kanan isin gaafadhu. Waa'ee tajaajila faaruu gaafa kaafnu keessumaaf tajaajila faaruu waggoota kurnanii dura jiranii fi isa as jiran kan wal bira qabnee gaafa madaallu. Tarii wanti nuti beeknu hedduun jiraachuu danda'a. Seenaadhaanis haa ta'u, jireenyaanis haa ta'u, itti jiraannee, ittis miidhamnee waan argine baay'ee beekuu dandeenya. Kanaan wal qabate waggoota kurnan kana dura tajaajilli faaruu akkam ture? Sana asitti immoo wanti jijjiiramee har'a wanti nuti argachaa jirru, wanti jijjiiramee maaltu jira? Wal bira qabnee immoo gaafa laallu keessumaati hin beektu isinis keessumaa waggoota kurnan sana dura faaruun hangam akka hawwamu yookaan immoo namni faaruu bira gahuudhaaf baay'ee akka bu'u isinis beektu. Har'a garuu baay'inni faarfataa baay'ina amanaatii ol bara ta'etti geenyee jirra waan ta'eef isaan kana lamaan mee wal bira qabaatii dhaggeeffattoota keenya gurra isaaniitiin nu ga'a.